Kuni ashama kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu galgala kanaan isinitti hima. Wirtuu miidiyaa irraa oduu isinitti himuun kan isin faana turu ammoo ani Yalisaa Lamuuti. Haga xumuraatti nu faana turaa jecha hangafoota oduunaan eegala. Haleellaa waldaa warra wangeelaa Makana Yesuus irratti hidhattoonni Sudaan geggeessan jechuun waldaan warra wangeelaa Itoophiyaa ibsa baase. Shamarreen eegduu kantiibaa magaalaa Hawaasaatiin butamte wal qabatee shakkamtoonni 6 to'atamu bulchiinsi magaalichaa beeksise. Raashiyaan konkolaattota abbummaan isaa kan ishee ta'e Itoophiyaa keessatti oomishuudhaaf jedhame. Weerarri dhibee busaa sababa bookee busaatiin dhufu naannolee gammoojjiitti eegalamaa akka jiru dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksisee jira. Kunniin hangafoota oduuti amma gara oduu balballoomtan isin ceesisa. Haleellaan waldaa warra wangeelaa Makana Yesuus irratti hidhattoota Sudaaniin raawwatamuu amantoonnis ajjeefamuu waldaan warra wangeelaa Makana Yesuus Itoophiyaa ibsaa guyyaa kaleessaa baaseen beeksiseeti jira. Waldaan warra wangeelaa Makana Yesuus naannoo Gambeellaatti dhukaasa hidhattoonni Sudaan kibba irraa dhufan kan raawwataniin amantoonni 9 saganticharra turan ajjeefamuu isaa ibsee jira. Haleellaan kun kan raawwatame akka lakkoofsa warra Itoophiyaatti caamsaa 12 bara 2015 waaree booda sa'a 11 irratti ta'u namoota ajjeefaman keessatti daa'imni umurii waggaa 6 fi dubartiin harma hoosiftu tokko akka turte waldattiin kaleessaa caamsaa 29 akka lakkoofsa warra Faranjiitti ibsiteeti jirti. Haleellaan kun kan qaqqabe naannoo tajaajila Sinodoosii Beetel Gambeellaa lixaa keessatti ganda Mataarraa jedhamu keessatti ibsa isaatiin ibsee jira. Haleellaa kana kan raawwatan Sudaan kibbaa irraa galan hidhattoota gosa Murallee akka ta'an kan ibsu waldaan warra wangeelaa Makana Yesuus kanneen du'an alattis baay'een akka madaanii jiran ibsee jira. Kora dubartoota Sinodoosichaatiin kan qophaa'e jedhame kana irratti dubartoota haadholii fi daa'imman 2,700 wal ta'an irratti hirmaachaa akka turanis waldichi ibsa isaatiin akeekee jira. Hidhattoonni kunniin daa'imman ukkaamsanii humnaan fudhachuuf yeroo yaalanitti haadhotiin waan dhowwataniif hidhattoonni kunniin dhukaasa banuun ajjeechaa kan raawwatan akka ta'es ibsa isaa keessatti waldichi akeeke. Haadhotiin haleellaa kanaan madaan baay'een hospitaala sadarkaa tokkoffaa Gambeellaatti argamutti wal'aansa argachaa akka jiranis ibseeti jira. Geggeessitoonni Sinodoosii Beetel Gambeellaa lixaa ganda haleellaan kun itti raawwatametti argaman gargaarsa taasisanis maatii miidhaan irra ga'eef ammallee gargaarsi hatattamaa akka barbaachisus eeree jira. Bakka haleellaan kun itti raawwatametti ijoollee ukkaamsanii fudhachuu fi saamichi loonii irra deddeebiin kan mul'ataa ture ta'uu kan ibsi kun hordoffii fi xiyyeeffannoo mootummaa fi qaamni nageenyaa ilaallatu taasisan kana caalaa akka itti cimee fufus dhaamanii jiru. Namootarra haga yoonaatti miidhaan kagaa jiru ta'us kan himu ibsi kun mootummaan garuu dhimma kana dafee hatattamaan furuu akka qabus ibsee jira. Haleellaa kanaan dura irra deddeebiin raawwatame hordofuun mootummaan Itoophiyaa aangawoota Sudaan kibbaa waliin dubbachaa jiraachuun isaas kan yaadatamu yoo ta'u rakkoowwan kun garuu Itoophiyaatti irra deddeebiin kan mul'ataa jiru ta'uunis ni yaadatama. Dhimma shamarree eegduu kantiibaa magaalaa Hawaasaatiin butamteen wal qabatee shakkamtoonni 6 to'annoo jalaa oolfamuu biiroon dhimma nageenyaa naannoo Sidaamaa ibsee jira. Jiraattuu magaalaa Hawaasaa kan taate shamarreen Tsaggaa Balaachoo jedhamtu caamsaa 15 bara 2015 dargaggeessa eegduu kantiibaa magaalichaa ta'e Koonistaabil Yohaan Balbirat Walda Maariyaamiin kan butamte shamarreen kun to'atamuu isheetiin booda hordoffiin qaamolee mootummaa fi humnoota nageenyaatiin taasifamaa ture. Magaalaa Hawaasaatti hojjettuu baankii Daashin kan taate shamarreen Tsaggaa Balaachoo kibxata darbee gaafa 15 ji'a salgaffaa bara 2015 hojii guyyaa ishee xumurtee gara mana jireenyaa isheetti akkuma qajeelteen kutaa magaalaa Mannaariyaa jedhamu akkuma geesseen eegduu kantiibaa magaalichaa kate Koonistaabil Yohaan Balbirat Walda Maariyaam jedhamuun butamuun gara hin beekamnetti fudhatamuu ishee dhimmichi itti dhiyeenyaan hordofaa akka ture miseensi maatii tokko Addis Istaandaarditti himeera jechuun gabaasa isaa keessatti Addis Istaandaardii qabatee ba'ee jira. Konkolaattonni abbummaan isaanii Raashiyaa ta'an Itoophiyaa keessatti oomishamuuf jedhamee jira. Dhaabbanni oomisha konkolaataa biyya Raashiyaa meeshaalee oomisha konkolaataaf ta'an gara biyya Itoophiyaa fiduun walitti suphuun oomishuu jalqabuuf akka murteesse ambaasaaddarri biyyichaa beeksisuu isaanii Raashiyaa Today gabaaseeti jira. Dhimmicha ilaalchisuun biyyoonni lamaan maree geggeessaa akka jiranis gabaafamee jira. Walitti dhufeenyi Raashiyaa fi biyyoota Afrikaa gidduu jiru sadarkaa olaanaatti guddachaa akka dhufe ka beeksise gabaasichi bara faranjoota darbee kanatti hariiroon bittaaf gurgurtaa doolaara biliyoona 18tti tilmaamamu geggeeffamuun isaas ibsameera. Itoophiyaan gabaa Raashiyaaf ka dhiyeessitu inni olaanaan buna ta'uusaa kan ibsan ambaasaaddarri Raashiyaa
ammoo qamadii dhiyeessuutti dabalataan oomisha akka zayitaaf waraqaa akka keessatti argamus ibsamee jira. Torbee darbee marii durataa paarlaamaa Raashiyaa fi bakka bu'aa gama Itoophiyaa Agaanyaw Tashaagar wajjin wal arguun kan gaggeeffame irratti hariiroo daldalaa fi dinagdee biyyoota lamaanii irratti mari'achuu isaanii gabaasni ni beeksisa. Weerarri dhibee busaa sababa bookee busaatiin dhufuu naannolee gammoojjiitti eegalamaa akka jiru dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksiseeti jira. Weerarri dhibee busaa naannolee gammoojjii Itoophiyaa heddummataa akka jirus gabaafamee jira. Naannolee gammoojjii Itoophiyaatti weerarri dhibee busaa gosa dingil jedhamu kan eegale yoo ta'u, haga yoonaatti rakkoon kun furmaata akka hin argatin jiru dhaabbanni fayyaa addunyaa gabaasee jira. Akka gabaasni dhaabbata fayyaa addunyaa walakkeessa ji'a kanaarraa kaasuun addeessetti weerarri dhibee busaa kan bookeetti dhufu kun naannoo Affaar bakkoota Lagaayoo fi Miillee jedhaman keessatti namoota 9 lubbuu kan dabarse ta'u namoonni 1638 ammoo shakkamtoota dhibichaa ta'uu isaaniis addeesseetii jira. Gabaasni barruu dhaabbata fayyaa addunyaa torbee darbee baase irraa akka hubachuun danda'amutti buufanni Miillee bu'aa qorannoo dhibbeentaa 1573 fi buufata Lagaayootti ammoo 65 kan gabaafame yoo ta'u bu'aan qorannoo Miillee dhibbeentaa 96 kan Lagaayoo immoo dhibbeentaa 4 dhibee busaa wajjin hidhata akka qabanis gabaaseetii jira. Du'aatii 9 gabaafaman keessaa 4 kellaa fayyaa keessatti kan raawwatamee fi 5 ammoo hawaasa keessatti raawwachuusaas addeeffamee jira. Naannichatti bishaan lolaa sababa roobaatiin kuufamu bakka wal hormaataa bookee busaa ta'uu isaatiin dhibee busaa balleessuu cinatti babal'ina dhibee garaa kaasaas itti fufsiisuun dhamaa akka jiran aangaa'onni naannichaas dubbataniiti jiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa akka jedhanitti sochiin ittisaa dhibee kanaaf godhamaa jiru walta'iinsa dhaabbata ittisa balaa naannoo Affaarii fi miiltowwan kilaastera fayyaatiin akka raawwatamaa jirus addeessanii jiru. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhutti gosni dhibee kanaa yeroo jalqabaatiif bara 2013 Dirra Dhawaatti kan mudate yoo ta'u ergasii weerarri dhibee kanaa yeroo yerootti dabalaa akka jirus ibsee jira. Daawwattoota keenya oduun keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Ammoo gara oduu biyya alaatti isin ceesisa. Gabaasni haarawaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii bahe akka agarsiisutti jeneraalota Sudaan lameen gidduutti lola uumamaa jiruun baay'inni namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'anii miliyoona 1.4tti dhiyaachuun isaa gabaafame. Walitti bu'iinsi Sudaanitti torban tokkoof lakkoofsaa jiru kanaan baay'inni namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'uun biyyoota ollaatti baqachaa jiranii dabalaa jiraachuun akkuma jiruun kan itti fufe yoo ta'u kanneen biroon ammoo achuma biyya Sudaan keessaa bakka haga tokko fooyyee qaba jedhanitti baqachaa jiraachuu isaanii gabaasni beekuun ni addeessa. Rakkoo waraanaan mudate kanaan walqabatee miidhaan saalaa buqqaatota irraa gahaa jiru ka jedhu dhaabbanni kun gabaasa isaatiin dhaabbati mootummoota gamtoomanii kun ka ibsu dhaabbileen deeggarsa namoomaa biyyattii keessa jiran kutaawwan biyyattii garaagaraa keessatti deeggarsa midhaan nyaataa qaqqabsiisuuf dhamaa akka jiraniif rakkoo nageenyaaf tajaajila geejjibaa hamaaf saaxilamaa akka jiranis gabaaseetii jira. Aga xumura torbee kanaatti lammiileen Sudaan 300,000 fi 45,000 ta'an biyyoota ollaa kanneen akka Itoophiyaa fi Gibxiitti godaanaa akka jiran dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gabaasni dhimma baqattootaa addeessee jira. Hospitaala Du'aayin akka Baha Daarfuritti argamu keessatti daa'imman lakkoofsaan 30 ol ta'an tajaajila yaalaa hanqina oksijiiniitii du'aaf saaxilamaa jiraachuu CNN gabaasa baaseen addeessee jira. Daa'imman du'an keessaa 6 daa'imman reefuu dhalatan ta'uunis eerameera. Odeessaa walqabateen ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa lammiileen Sudaan baqattummaan dhufan kallattiin gara kaambii baqattootaatti kagalan yoo ta'u sanada kamiinuu kan hin gaafanne yoo ta'u kanaan ala gara kutaa biyyattiitti darbuuf akkasumas ammoo biyya biraatti imaluuf kan yaalan baqattoota kamiyyuu viizaa gara biyya keenyaa isaan seensisuu dhiyeeffachuu qabu jechuun toora Tiwiitaraa isaarratti ibsee jira. Gamtaan Afrikaa ergamaa addaa Ameerikaa ambaasaadar Maayik Haamar borurraa eegalee Itoophiyaa fi Jibuutitti daawwannaa akka taasisan hime. Ambaasaadar Maayik turtii Itoophiyaa taasisaniin haala hojiirra oolmaa waliigaltee nageenyaa fi fooyyeensa jiru irratti qondaaltota gamtaa Afrikaa waliin ni mari'atu jedhameeti eegama. Akkasumas adeemsa ce'umsaa haqaa hidhannoo hiikkachiisuu irraa deebiin ijaaruu fi gamtaa deebisanii dandamachiisuu irratti qondaaltota Itoophiyaa waliin Finfinneetti akkasumas ammoo bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay waliin Maqaleetti ni mari'atuun akka mari'atan eegamaa jira. Ragaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa irraa argames kana balbaloominaan addeessaa jira. Daawwannaan Maayik Haamar Itoophiyaa fi Jibuutitti taasisan 23 aga caamsaa 29 akka lakkoofsa warra Itoophiyaatti kan geggeeffamu ta'uusaas eeramee jira.
Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun galgala kanaaf qindeeffannee kanneen kana fakkaatan turan waan nu daawwattaniif horaa bulaa deebanaa jecha wiirtuu miidiyaa filannoo keessan taasifadhaa. Wiirtuu miidiyaa imala itti aanuuf.